Te waan kana dubbachuu qabdaa jedhee obboleettii keenyatti himeen jira. Waan kana tarii kana baarra beeku budaadha jette Oromoon. Isii caala rabbii fi isii caala namni iccitii kana beeku tokko iyyuu hin jiru. Isiin maqaa nam tokkootu nama tokkorraa qabuuf jettee nama kaanitti feeti yoo ta'e yakkamaan kompiliitlii isii akka ta'e jedhe hubachuu danda'uudha qabdu jechuudha. Nuti kamtu eenyurraa iyyuu jibbiinsa hin qabu akka dhuunfaa kiyyaatti jechuudha. Hayyee maahir. Laa kun waan diqqa dhufee dhiqoo waa mormaa yookaan immoo waan hamitoo jedhate wanti inni haasa'e wanti inni eega godhee kee booda eega poostii godhate. Bara kan saara koon qabu maahir kiyya inni waan fedhachuu danda'a nama majjeesseetu fudhachuu danda'anni. Ilaali qo'i mubee ilaali qo'i. Yoo diqqa waan akkasii fattare dhufete ragaan jira jechuun sin jedha habibi. Eeyyee maahir koo laala amma kanumaan qulqullee kanumaan jabeessaa jira bar malee faalleessaan jiru bar kanumaan qulqulleessaa kanumaan jabeessaa jira bar kallattiidhaani mucaan kun isa ta'uu isiin beekti yoo ta'e jedhe abbaa fedhe yoo ta'e bulchaa biyya bulchuu maan ta'in nam tokkorraa sodaan qabnu nam tokkorraa wanta harka qabnu hin jiru kallattiidhaan itti deemnaadha waan ta'eedhaa fi isiin waan kanarratti konfirmu gootee nuuf himteetti waan ta'eef isiin irratti jabeessite inni mormuu danda'a. Namni nama ajjeesee jedhee iyyuu nama sana jireenya isaatu hin beeku argee hin beeku jedhee kakachuu danda'anni seera qaba ragaadhaan kallattii ittiin deemamu hin deemamanni akkasii rakkoo hin qabu amma irratti obboleessi keenya yoo dhufee jedhe lakkoofsa tokko barreessee dhufee waan kana nuuf haa gabaabsu. Obboleessa keenya Roobeeraa tokko barreessi kottu ol gali obboleessoo saba biraa wayii yookiin immoo poolis xaabiyaa wayii hin jirtu maqaa keetiin mucaan kun hin du'inu jala kottu rakkoo keessa jirra rakkoo kana nuuf furi yoo gooteetta ta'e eeyyee dogoggorri uumameera dogoggora uumameef dhiifama wanni nu sirra barbaanne lakkii hin goone ragaa naa fidaa jette ragaa qaban sitti dhiyeessanii murtee jiru fudhatta gabaabaadha jechuudha warri immoo ajala deemtanii feesbuukii irrattis abdii geetaachuu maali jettanu hin saddamina Roobeeraa dhumaanuu itti saddamina kunoo himatamaan dhufaa jira wal bira qabnee ilaallee dhugaa baafnee akka sabaatti waan itti murteessinee nagaadhaan xumurree wal biraa galla jedhee yaadaan nagumaan xumurama jedhee yaada kanaaf hundi keessan iyyuu kooppiliinkiin tokko taaptaappii kana miilee galchame baadaalina jalaan ajjeesinaati isin miti booddee kan dhufee ollaa kaasu baadaalisa. Hundi keessan iyyuu taaptaap godhaa miilee galchame bulaalaa ijoolleen muutii kunoo dhufeera. Ilaali gorsa obboleewwan keenya shamaraatiif hayyee Roobeeraan dhufee jira dhufu weelkam. Obboleewwan keenya shamaraatiif jechuudha. Obboleewwan keenya nam tokko bu'aa rakkoon qabu beeku. Nam tokko bu'aa. Mu beeku nam bu'aa nu rakkoon qabu. Ishii mu beeku galatoo milfaadha. Rakkoon qabu booddee na deebisa. Ishii sin deebisa wallaahi. Ilaali Roobeeraan isaa dhufu hanga dhufee jedhutti obboleewwan keenya namoonni asirra jirtan taaptaap kooppii liinkii godha namootaaf infoormeeshinii kan akka wal bira qaqqabuu fi waliin gahaa xiqqoo waa dubbadha daqiiqaa lama waan hin caalleen jechuudha. Innis obboleewwan keenya shamaraatiif Roobeeraa weelkan baga nagayaan nuti sagalee kee miyuutii godhadhu obboleewwan keenya shamaraatiif ergaa nan naamuu barbaadu. Isa moo nama biraatti Roobeeraa jedhee dhufe sii Roobeeraa. Roobeeraa. Abeet mubee. Okay isa. Nuti kabar. Isuma. Firendii kiyyaadha Roobeeraa miyuutii godhadhu. Obboleewwan keenyaaf shamaraaf wanti ergaa dabarsuu barbaadu walumaa galatti jara keenya nyaachuu dhuguu akkuma sana umriin ga'ee jennaan miira keessa galuun waan jiruudha kun waan haaraa miti. Nama miti jaldeessi qaamaleen weenniin kamtuyyuu waan raawwatudha isiniif galee uumama addunyaa kana kireeshinii hojii rabbiin hojjete waan ta'eedhaaf jechuudha isinii galee yeroo miira keessa galtanu. Kallattii kamiin aniin kun har'a qofa osoo hin taane miirratti keessa jirtu sun ni darba waan ta'eef boru hoo wanni kun nama abbaa fedhayyuu haa ta'u namni kun hammeenyaaf natti dhufaa hin dhufu waan jedhamu tokko ati malaayikaa miti yookaan ergamaa rabbii miti wabiin qabdu hin jiru ilmi namaa har'a leenca ta'ee boru hantuutaa gadi hanqachuu danda'a isiniif galee of eeggannoo waan jedhamu wahii qabaadha. Bareedduu koo damma koo sukkaara koo timaatimii koo wama feetan jedhaa wal faarsaa suni waan rakkoo qabuu miti suni riqichattiin wal arguudhaaf ittiin deemtanidha wama jirtuudha garuu waan rabbiin iccitii isiniif godhee jedhe mana keessan cufa maal ijoollee maal namni wajjiniin siree irra ciisee waa meeqa godhaa oola miti waan siree irratti godhu sana garuu isaaf rabbii qofadha jechuudha yakka sanaan kan wal ga'u bakki inni ittiin waan hojjete sharafatu rabbii biratti toobate yoo hin toobanne badii isaatiin rabbii biratti kan inni gaafatamu zasseetti. Dhiirri tokko hangam yoo si jaallate hangam yoo ati isa jaallatte sadarkaa darbitee iccitii kee dhiiratti viidiyoon suuraan ergituu keessan galin piliis obboleettii kiyya hin galin jaalalli isaa funyaaniin si haa ba'u nama bareedaa attamii yoo ta'e kan isa fakkaatu kumaaf kitilatu dachiirra jira
Laaltee yoo inni isaan dhabaadhaaf kan cinqamtu ta'ee jedhe kumaaf kitiletu lafarra jira hiree kee barbaaddadhu fokkataa kabaja kee eegee jaalalaan si wajjin jiraatu wajjin heerumii iyyuu argadhu yoo barbaaddee jette hanga dandeessanuun iccitii keessan eeggadhaa wama feetan yoo taatan miirri isin haa xaaxessu inshaalla tarsaa akka boombii takkaa namni simmeetiidhaan waxxaramee yookaan abuufamee du'e hin jiru kooppii liinkii taaptaaf sheer godhaa hundumti keessaniitu jechuudha kanaafuu of eeggadhaa ustaazonni beektonni hayyoon hunduu isinitti dubbataa jiru kallattiidhaan gaaffii keenya obboleessa keenya mubaarakiin baga nagayaan dhufe jennee dubbii osoo ittiin seenin duratti mubaarak abbaan manaa jechuudha waan jechuu qabdu yoo jiraate jedhi yoo tarii immoo carraa kana namoota kennituuf jiraate jedhe gaaffii carraasini kenneera maamme carraasini kenneera ani ijoollee anta gaara taaptaabii miilee guutaati komentii isinii banan jedhaa jira yoo isinii galeef afaan goobeettu taaptaabii miilee guuta mana na jalaa ajjeesaartu waa isin kafachiisuti taapti manni kun mana keessani taaptaaf godhaa itti fufaa maamme kallattii dhuma itti fufaa kunoo fidee ogeeraan dhufeera. Ulfaadhu galatoomii obboleewwan kiyya taaptaap kooppii liinkii gochuun dagatinaa piliis hanga dandeessanuun jechuudha koomentiin isinii banamaa hanga dandeessanuun koomentiin cufamuun gaariidha namoonni miiran taane keessa kan galleef akka of ta'anii jechuudha konfidensiin akka dubbatanuu fi koomentiin cufamuun gaariidha hangasitti immoo akkuma inni isinii jedhe miliyoona galchaa inshaallah obboleessa keenya roobeeraa baga nagayaan dhufte tiktook irrattuu fireendii kiyya reefuunsi arguutti jira akkam nagayaa baga nagayaan dhufte nagaa miti sagaleen kiyya roobeeraa. Nagama sagaling ko. Hayyee roobeera neetworkii gahaan qabduun si'a xiqqoo neetworkiin kee diimaa agarsiisaa jira bakka konneeshiniin jiru osoo dhatte gaarii. Hayyee mubaarik. Amma deebi'eera roobeera namatti bilbilee nan tarii keessa gadi galee kee deebi'e amma miutii irraa kaasee hin hojjeta roobeera miutii irraa kaasiiti waliinaasee uummataa wajjiniini warri fooloo godhaartan immoo galatooma fooloo silas namni keenya yoo waa wayii jiraate yookiin immoo yoo namni du'e fooloo Hayyee qoy mubee ilaali roobeeraa jechuudha yoo konneeshiniin isaa isaaf hin danda'amu ta'ee jedhe bilbila isaa kallattii ati achi bilbilteetti bilbiluu itti dubbachuu yoo kan si tulfaata ta'ee jedhe bilbila isaa naaf ergi karaa meseenjaraa ani itti bilbileen asirratti sagalee isaa sana konneekti walitti jooyinti godhee gaaffileen na si gaafadhu asii maayikiin isin naggeessaa deemuu dandeenya waan si'a tokkotti bilbiliitii neetworkii gaa hin qabdu moo qabda jedhiitii qulqulleeffadhu nutti deebii mubaarik lakkoofsa isaan qabu waan ta'eedha. Taaptaabii miilee guutaati komentii isinii bana nan beekaa ijoolleen mana kana komentii wal taa'uu hin dandeessanu miilee guutaa. Mana mana jalaa jettuan sababni manni kun dhuun maaliif taaptaaf godhaa. Namatti itti dawwale biizii jedha itti nootti biizii jedhaarti tarii galam tokko sharrii nama gorsa beektaa maal achirraa goota naamin jechuu jalaan mala waan fayyadamsi'anii nu nagaanaa isaarraa akka hawaasaatti የተነጋገሩበት ስለሆነ jechuun naa isaatti miti. Bilbilaan dubbataa jira. Namni tokko musiibaadha akka maqaansaa hiriyaa fakkaatanii akka maqaansaa badu kan hojjetantu jiru dhiisi maalachi goota minaamin maaltu dhufa. Yoo ta'e caalatti maqaan isaa akka badu kan gochisiisu warra akkasitti deemanidha dhugaa dubbachuuf yoo ta'e obboleessi keenya kun hanga tokkoyyuu ilaalchi namni qabu kun akka sarraa cabuu fi kallattiin dhufee wayita akkana miira keenya keessa namni jiru irratti kallattiin yoo waan jiru haqa jirtu dubbateedha dubbiin kun gabaabbachuu kan danda'u kanaan achitti sababni fuudhamu bu'aan qabu dhiifama nuuf godhaate hanga danda'amee jedheen nu obboleewwan isaati namni kamuu parfeektii miti ilmi namaan dogoggora eenyuyyuu yoo ta'e jedhe jechuudha dogoggora jiru immoo waliin fala kaa'anii kara dhufuuf obboleewwan keenyaaf barnoota dabarsuun kaayyoo waan kana malee nam tokkoyyuu hammeenyummaadha yookaan ammoo badiidhaaf namni asirratti wal kaadhimate hin jiru waan ta'eef piliis hanga danda'amee jedheen yoo ni turkii gaa qabatee jedhe irra deebi'ee seenee akka waan asirraa gaafannu nus bifa namuusa qabuun bifa milee isaan tuqneen bifa ammoo isas kallattii badaa keessan geessineenidha wanti gochuu dandeenyu waan ta'eef osoo asirratti dhiyaatee yaada jiru nuuf ibsee gaariidhan jedhan akka dhuunfaa kootti. Maamme waan tokko ni jechuu barbaada. Taaptaan godha goran hojii illeetti muddamee taaptaabii kanatti jabeessaa koppiileen ishee gochuun irraanfatinaadha. Hundi keessanuu maam miliyoona lamaanuu yoo geessitan itti mudda. Wannan jedhu maamme mucaan kun yoo inni seene carraa tokko osoo kennineefi bareedaadha. Innis yoo inni ajajamaa ta'ee tole jedhee filannoo lama kaa'ee fi waan amma maqaan isaa asirratti dubbatame kana akka nama tokkootti yoo inni keessaan nuu qabaa jedhee si dabalatee mubaarak dabalatee nuun kana dabalatee lafa irratti naa laalaa ka'aa wanni kun asirratti dubbatamuun xiqqoo nan gammachiisu yoo inni jedhe ilaalcha keessa galchii fi yoo inni immoo asuma irrattis haadhumuu jedhe
asuma irratti dubbadhu. Namoonni hedduun asirratti waa dubbatamuun barbaadan kan jedhe. Kanatti aansee obboleewwan keenya warri abdiidha abalu kana jettan mucayyoon hin miidhamte malee lubbuun jirti. Nama lubbuun jiru namni irraan dubbatu. Namni lubbuun jiru nama itti balleesse nama isa miidhe gadi ba'ee dubbatee abalu jennaan afaan jecha siirra dhaabbannee dhugaan sii barbaadama malee kan isin jettan jecha nama dhuunfaa tokkorraa sababa walitti bu'insaatiif wal dhabdee qabdan kan isin dubbattan fudhataman qabu jechuudha. Osoo isin har'a kan duute ta'ee nama biraa shakkuu dandeenya, isa kana bitaaf mirga shakkuu dandeenya. Har'a garuu isin abaluu jetti. Isinii kanaa sanaa ofirraa dhaabaa. Waa isii kan beeku isini wanni deddeemaa jiru sun kan isiiti keessan miti tatta'aatii waan siin jettu kanarratti dhaggeeffadhaa. Nama biraa maqaa balleessuullee hin barbaadinaa. Kanuma wannan jedhu ammatti. Ayyee Roobeelaa kan jedhu tokko piroofaayilii suuraa Mubaarik dudduubatti nu agarsiisaa ture san piroofaayilii kaatee kan gastee ergatu jira. Tarii isa ta'amoo nama biraati? Ayyee bilbilaan dubbachuutti hin jira jechuutti jira Mubaarikii obboleewwan hangasii taataaf qophiliin. Ayyee yaada kee bareedaadha. Yaada kee nan fudhadha abdii Oromoo yaada bilchaataadha. Ayyee siifan waa jechuuf se'a. Wee maali seete bakka Aymarii fi Abdii jedhametti miidiyaa guutuutu jedha oolee nama takka lamaa sadii miti. Ani Abdii fi Aymar erga maqaa jaraa dhaamee kunoo sinis asirra jirtu maaf dhufanii nu miti hin jedhanudha. Gaaffiin kiyya. Eenyuun inshallah Jawaar Muhammadin kan ta'in sinitti meera laan namni maqaa isaa dhaamee jennaan duuba haasa'uu hin jiru. Miknaatum namni na nyaachisu hin jiru namni na dhugsiisu hin jiru. Sii galee Abdussee yoo sii gala ta'e jechuudha. Hin dhaamee namni gastii banatee maqaan jara lammanii kan dhaamaa oole. Siifan qofatu dhageesse yoo ta'e hin qaxxaama. Sii galee miidiyaa guutuutu hadha dubbataa oole. Garuu jarri kun maaf keessa bu'an? Maaliif maqaan jaraa dhaame? Dhiifama nuuf godhiite hanga sirra jirtutti yaadota koomantii jalatti kaanuuf osoo rispoortii gochuu baattee gaariidhaan jedha akka wallaaluma kiyyaatti. Koomantiin yaada dabalatanii danda'amu waan ta'eedhaa fi koomantii dhiisii karaa waan fala ta'u qofa irratti ilaala obboleettii kiyya. Karaa waan fala ta'u qofa irratti hanga dandeenyuun itti gaafatamummaa fudhannee waan kana wa'ii xiqqoo waan hawaasaaf barnoota ta'u wa'ii keenya deemnudha. Hundi keenya iyyuu kana sirra taa'aa jirru malee yookaan faayidaa tokkoo fi miti waan ta'eef namni fedhe iyyuu koomantii jalatti waan fedhe haa barreessu koomantii dhiisii waan mubaarekachiisa gaafatuuf obboleessi keenya dhufee nuuf deebisuu fi abbaan dhimmaa kan ta'e immoo obboleettiin keenya sabboontuun gastii dhufaana jirti waan ta'eef yaadota sirratti maddan qofa irratti yoo yaada kennine gaariidha jechuun barbaada ulfaadha. Okay, galatoom. Exactly mamme yaada dhugaa jettee wacni yeroodhaaf itti fufaa Aljazeera. Bayaan dhiifama. Aljazeera. Bilbila Muhammad Nagama. Nagama jedha ga'uutti hin jira sagalee kee. Bilbila saasii ergee hin jira. Karaa meseenjarii immoo. Wannan dhufeefi jedhe. Ayyee. Wannan dhufeefi nama kana nan beeka abbo. Nama kana nan beeka engada iyyuu gargaarsa wayii waliin godhaa turre. Anaanis fireendiidha waan sirbu anaanis fireendii tokko kiyyaa targee. Waan kanatti hin qabu. Dhimma kana hin dhiisu aniyyuu. Waan kanatti hin qabu. Akkana gootanu jedhe. Muhammadi abbaa barbaade lafa bilbiluu neetworkiin darakkisee nan ba'ee namni irratti bilbilaa jira. Maqaan kiyyas feesbuukii irra deemeera. An sodaadhee yookiin waa biraatiif baannaa dabalee bakka haala si mijeessuu fi mesenjera wal jijjiiraati fidii kottu. Gara mesenjeraatti yalla. Ayyee profaayilii feesbuuk asaa ayyee haayin jedhaanii nan dubbisaan ayyee qoy. Atammaa bilbilee fi tiraasayiti haala mijeessii fidii kottu. Itti fufaagaa warri dubbatan dhiifama sin hin jeeqee warri miileena guuttan galatooma koomeentiin sin jalaa cufamu itti fufaan immoo ragaa gara sabboontuutiin fideen dhufa. Yaada warri dubbatan dubbadhaa abdigee dubbadhaa. Taaphaaf koppiliinki gachuu hin irraanfatinaadha. Nuti wanti asitti walitti qabamnee fi rabbi dhugaa nu haa dubbisu dhugaa namaa baasuu fi isis taatu obboleessa teenya isas taatu obboleetti teenya. Wanti inni illee asirra barbaadamuu fi dhimma biraatiif osoo hin taane dubbiin kun dhugaan jirtu bakka masiin jirtutti inni illee haa ba'uudha. Dhugaan isaa haa ba'uudha. Dhugaa baasuun ammoo wayii nama fayyaddi. Gama isaatillee ta'u gama isiitiin illee yoo ta'e yoo dhugaan baate gama kallattii hundaanuu gaariidha. Dhugaan kun ba'uudhaaf inni dhufuun qaba dirqama jechuudha. Obboleettiin teenya as keessa jirti. Dhimmi kun dhimma biraa hin ilaallatu. Dhimma isa ilaallata yoo jette nuti ammoo jecha namaatiin dhimmi kun abbaa biraa ilaallata jechuu hin dandeenyu jechuudha. Nama rakkoon wanti kun bira jiru isitu beeka waan taateef
Isa erga jettee inni illee dhiyeessuu hin qabu kallattii adda addaatu sagaleenuu ta'u qaamaan asitti argamu asitti nu dhiyaate lakki anaayyuu miti dhara narra kaayanii lakki anaa dogongorattuun harkaa baatillee jedhe walirraa waa takka fudhachuun gaariidha. Garuu as seenee bahuun isaa sun nutti hin tolle ni torkis ta'uu danda'a. Kallattii hundaanuu walumaan ka hordofnu ta'a harkaan koppiliinki sheer gachuun irraanfatinaadha. Warra akka yaadannoo faati warri os seentan yaada keessan gaggabaabsaati waliif kaayadha. Galatoomii boonaa yaada baay'een mana keessaa kaafamee egaa Oromoon qarree abbaa irratti qoruudha. Maqaa namaa dha'uun duratti mucayyoon as keessa jirti, mucaan illee jira. So wanti garaagaraa waan jiruuf kallattiidhaan inni amma beekaa ba'e miti akka ilaalaa jirutti neetworkiin baay'ee rakkisaa jira. Keessumaarra immoo neetworkiin baay'ee rakkisaadha. Sadarkaa biyyaa keessa waan jiruuf mucaan kun rakkisa beektee neetworkiin. Kanaafi otoo guutummaan guututti sarara dhageenya natti tola. Egaa waa hedduu jira biyya keessaa maybe isa fakkeessanis ta'uu danda'a, isaan ala nama biraas ta'uu danda'a. Akkuma jedhamus immoo wantoota kana abbootii lamaan irraa dhageenyarraa, mucayyoo irraa dhageenyarraa, amma immoo nama biraa irraa dhaga'uudhaa fi afaan isaa irraa dhageenya gaariidha. Alifin hundasaa maammiin dubbateera. Soonatis immoo guutumaan guututti mucaa irraa soo dhageenya natti tolana. Maaliifin sana booda haalota jiranii fi yaaddota jiran hunda isaa keessa gallee dubbachuu hin dandeenya waan ta'eef. Kanaaf keessumaa guyyaas kaleessaa ta'u waan akkanaarraa dubbachaa turraniif ati walumaan dubbachaa turre mana tokko keessatti. So kanaafi dubartiin haadha biyya. Kanaaf waan baay'eedha waan ta'eef osoo sarraa dhageenya natti tola. Rooberraa irraa mataa isaa osoo dhageenyaan illee bilbila biraan hordofaan jira waan ta'eef otoo karaa kanaan hordofnee sarraa dhageenya natti tola. Ishiirraa dhageenya irraa isa ta'uu mala isa ta'uu dhiisuu mala. So isa kanaaf immoo sarraa dura dhageenyetu gara isteeppii itti aanutti osoo deemne gaariidha. Maqaa namaa dha'uun dursatti jechuudha. Akka kootti inni kun. Ayyee galatoomii obboleessa kiyyaa yaadannoon akkuma sanaa immoo bona baalee wanta kaaftanii jettan irratti Mubaarik kontaaktii waliin hin qabnu waan ta'eef karaa meseenjaraa dubbiseen rispoond naaf hin goone tarii roobeeraa dhaggeeffachaa jirta yoo ta'e jedhe laayivii kana karaa meseenjarii feesbuuka kiyya Muhammad bin Aljaziiraa jedhu makuma tiktookii kiyyaa isa sirra jiruun osoo hin taane. Dubbichaati maammee meseenjaraan. Meseenjaraan dubbiseen jira rispoond naaf hin goone hanga yoonaan deebifne bilbila isaa kallattiidhaan immoo yoon bilbilee jedhe laayivii irra na baasa maaliif neetworkii kanarraan sheer godhadheef waan ta'eef. Roobeeraa Muhammad bin Aljaziiraa kan jedhu feesbuukiidhaan si dubbiseera rispoond godhe meseenjara keessa galee ilaaliiti deebisii fi fooloo ittiin haasee ammuma. Tole jedheera maamme. Dubbadhaa kanaan mijatuufanii sitti kennee taa'ara. Okay, wanti keessanuu taaptaaf yoo miliyoona lamaan rakkoo hin qabu mana kana jajjabeessuun dirqama keenya miidiyaa Oromoon qabdutu mana kanaati. Jajjabaadhaa taaptaaf koppiliinki itti muddaame itti fufe buleessoo. Warri koomentii gama lachuu hin dhaabbatina ammallee dhugaan hin beekamu. Dhugaan kan obboleessa keenya ta'uu danda'a. Kan sabboontuu ta'uu danda'a. Tasgabbahaa miira keessaa ba'a. Dogongoraa fi akka illee adda baasaa beeka. Walitti dhufeenyi isaanii akkuma namni kamuu walitti dhufee himuun waliin haasaa meseenjaraan haasaa bulu sun dogongora malee yakka miti wanni walitti ergamee wanni tokko ta'e kun. Yakki yoo ta'e wanna kana miidiyaarra baasuutu yakka. Kun immoo ammallee isheen isa jennaan dhibbatti isa jennee fudhachuu hin dandeenyu. Ragaa quubsaa wajjin innis dhufee akkaataa wanni kun itti gadi ba'e gaafa inni amane bakka balleessetti badii isaa itti muruu dandeessu malee callistanii abalu jennaan kanarras hin girrisinaati. Obsaa tattaa dhaggeeffadhaa yoo dandeessan koppiliikii godhaa. Ministeer Qadi eenyu godhe mootii godhe waas jalaa hojjaa jira. Akkasii qaba jedhi malee isaafan ergee maallaqa narraan qabu akkas ta'e akka waan nuti qofti siif xabaqaa ta'aa jirrutti ofii keetiif xabaqaa ta'uu dadhabdee tokkotti haasofta yeroo haasoftu. Finiinii haasa'i akka nu aarsitti atillee finiinii dhugaa baasi. Siigalee yeroo himattu sirreessi. Himannaan dhama qabdi. Dhama akka itti himatan namni takka yeroo waa himatu
mi'eessee sirreessee dhugaa isaa himachuu qaba malee gadi qabatee cuunfatee akka waan bakka jira miti reellaashi godhan takkatti hin himatin. Sirreessi himadhu. Mucaa kanaa erge ekelee